Siitaatu dhibba lama sii kannina. Kanneen lukkuutiin hin deemu gira siniif fakkaate warra qarbeessa. Jechuun ati jettiin beektu isaan sana yoo na agarsiiste wayii. Yaa miti gurraa waan tokko ni beeka qaban. Awwaara biyya Eessu kan narra deemu taa'ee malee. Waan moosuu mee ati jaartii kanaa tana ni qabda warra kanaa ajaa'ibna irraa ta'u jira. Dubbadhu qaa. No akkas miti akkas. Arra wallaaqa Abdullahi dawwaluu qaba akkam baadii mee kan dawwallee fiimi. Hello Abdul. Nabeite? Muummee dhaabar. Ana. Inda gaamu? Dhaabu mee dhaabu. Wayi waa qoraana dadhabsiise. Meetii koo gattaa'imee ija keessaan si ilaalaa akka ajaa'ibaa. Waan jarjartu fakkaata jarjarri suuta taayinaa asisiisee akkan siif ta'u gartaa akka ajaa'ibaa. Bar mukarratiin ol bee. Namni nagee kan jaarsaaf jaartiin deetis. Haatuma jaartii soma. Awwan numaan jiraami. Numaan jira. Numaan jira. Maaliif bu'uun torkiin dhagaam ta'i? Hambaa kan guddaratti ol bee jiraan. Jaartii lama buute? Lama buutumoo? Hai, sa jaarsi kun eessa kute yabuun qeedha ba? Caayaa san jala jiraachuu dhabu caayaa san jalaan dhaqee ilaalame. Achiin dhabamu zaakkanaa hananii. Laal yeroo takka oliin dhiita akka kubbaa gadiin dhiita oliin dhiita yeroo hunda akkuma feete naa taate gaa asumatti meetiin asumatti akka godheeraas jaartii sosoottu akkaatiin qabu. Bilaal bakkaan ciisutti miilan irraa dhiitti nyaata waan takka lafa dirquma irraa ciisa waan takka godhan uummata akka ciiseetu ban nyaadda malee uummata akka uumaan godhuu waa takka useetuma wallahi jaartii gaarii takka karabbiin. Hogabbiin jemmaas gasi. Hogabbii dafi. Ana miti naannoo waan bira waawwaa doomira rabbi jee waay miila ka jaa. No ana akkas jeeti. Dalagaarraan si faaya. Daftee deemtee. Dhaggeeffadhu. Wallahi waa takka nagadiisa. Dhaggeeffadhaa. Nasi fuudhe mootiin na fuudhe meetu. Nasi fuudha haa namni si fuudhe. Gameenya mooyya na fuudha. Ana jaarsaan ana dhageessee dhaggeeffadhu. Wallahi wabillahi. Deemiti beeyladaa gurii maallaqa qaditti ilaal qarshiin takka irrattee sindiisu. Kana caalaa irra sida qarshi takka irratti maallaqa hunda dafinaati jiru. Wayi Abdulleen dilana naasise. Bakka nagadiisi isaan naan jee nagadiisi ni fide na dhayinan. Sabni qiyyoon hin jiru. Fiduu baadhuti. Siin heerumee mee? Mee heerumte. Saajaatisa beekaati. Saajaatisa beekaa. Humnaan qabu jettee akka beektan gootos waluma laallaa. Ana jaarsii adda dhageessee. Nimaan gurguraa dhiisati. Jaarsii anaan siin jee. Nimaan gurguraa dhiisati. Halas jaarsii ana. Goonuu ta'e deemamma. Nagadiis baqaati. Ana. Boo namoota qonna ta'e moo nama godhani? Zanoon beeladaa gurgurii hin gurgurame. Hin gurguru. Qonna gurgurseeti. Hin gurgurette geessu baadhu gaa'ulee irrattiin siida kana caalaa siif hime. Beeladaa gurgurii maazoonni gurguru baadhee loluti. Kokka. Aku tiap tu dia mengakara. Akam siapa dah? Yang guru tu dia ndak lagi. Jarsi dia kelakas nak guru gitu tu, guru tu dia kara dia mesti dah kok. Kita namanya dia mesti jadi, kalau kita namanya dia mesti. Woi,
yaa rabbii qiyya. Laakkiyaa kana kan jaartiin ganama galgala isa tumtu ammas korbeessa qabee jallaa deeman. Ammoo duba eessatti deemas gaa? Hin beeknamee waliin alaarshu. Bookoo deemna jira. Boo ideemta waan deemta. Dubbadhu qaba. Maafoo deemu gaafii. Boodhiisa kaa korbeessa maaliif akkana goota? Maaltu isin hin geessin? Akkaan bareeffadhu akkaan bareetiin deemaan fadhu ajjeeseeti reeffa deemaan isin galcha. Isinis akka jaartii xiyyaana irratti argachuu barbaaddani. Haara jaartiin nurra baataaree deebiin kaa. Isinoo akkam isin godhe sanuu hin loltanii. An jaartii xiyya jeetiin qabanii jira malee isin faa lafaan isin bubuusai. Bakkaan bare adeemuun isin hin galchu caljaata. Fadhoora raatiin deemaan fadhu ajjeeseetiin deemaan. Si fuudhee gamanaan. Afadee hafuudhu. Wallaahi guddee halkanii guyyaa ol guddee. Wal gubnee? Hora nuu daa'imni nu gubi qaati. Yoo qabana hihiisanu. Hoddeem kaa? Aboo korbeessanii sirabbisu daaddu. Ayyaa naa. Intala akkam isin goggoda? Atu akkam si goggoda. Bakka caljaata qamaani. Wayyaa rabbii qiyya jaartii manaan na jinkiti isinis asii qararamoo qararati isinis. Wallahi uummata kan fidan isin faa mataa kan fuudhanii mataa isin bashee deema isin bultii tiyyaa diigame jedhan usee mataa qabee kabajuu jira malee amma waan biraatiin amma waan biraatiin qarbeessana irraa bittan osoo hin gallaabanne. Siitaatu 200 sii kannina. Killee lukkuutiin hin deemu gira isin fakkaate warra qarbeessa 200 ta'e deemu killee lukkuu bitadhuun. Saahiba kiyya dhabshiinis nu royitoo jirtini beeyta. Waan laaqanaatti isin qabnu waan takka isin qabnu laal. Beeytaan waan sun taateef tokko abbaan biroo dhufe karaa irratti akka nu biran dabree. Ayyee. Du'aayi nu godhate amina jalaa jee haa. Ayyee. Yaa rabbi waan laaqanaa nyaannu hin qabnuti riskii nu hire. Amin. Akkasiiti. Du'aayi deenyatu ni qeebalamte silatu. Meeni kana dhugattu riskii miila barra jirti. Saahiba kiyya nu kaase. Aboo. Du'aayin teenya qeebalamte bakki itti deemnu hin jirtuti. Gurbaa korbeessan deemu kun agartee mi? Mudomuu hin qabu gurbaan kun. Ayyee saahiba kiyya nu kaase. Adeero. Si. Adeero. Maal eessa deemta? Eessa deemta dhaabaa? Wallahi jaartii kan jingala mana. Baraanis gurguri kun nan jette. Jallaaba deemta? Anis jallaaba deemta. Jallaaba deemta. Oo mi qarbeessa kun na darreen mu yoo itti karaa nan deemta. Lakiidhaan naasirraa qabaate hiikati na deemani. Na deemani gadi isa dinatti. Tegar garda. Korbeessi kun jira Adeero. Galatome kami nana kami kan. Gadis. Onan ja. Hoye qarbeessi. Yaa rabbi qiyya je. Ati laalle. Akkaan jedhi barranis kaa jallaabatiin deemu jira. Bar qarbeessu makana o takkaar keetum beekon. Bismillah. Mudina ko tebar muddi. Ay eessa fiiganne? Jalla gurguramu makka fiigar. Gurguramu makka fiigar jalla qarbeessa kana. War jaartiinis na jingidee mana. Alla jaartii ajaa'ibaati mana qabu jaartumaan akkana mana qabu laayee bakka jeesu laayee suute. Bara qarbeessu makkana. Muna musaan ati qabnaan jiibee gartee. Ati qabnaan naamusaan. Bara naamusaan deemu jira. Mau jaartii akka dhiyaata garab bisin kan inni godhe. Garab bisin kan inni. Nama kana hunda lijaamina qarbeessa kana ma fooliiti gurguri naan jette. Qarbeessa kana fooliiti gurguri maallaqa masulufa na fidi naan jette. Bakka gurgureen kan nafa. Qoyme jaartii isa kanuma si heerume moosii si fuudhe. Kabar. Bara Adeero. Aboon hin beekamu. Aboon meeqa jillaa uunoo jigas qarbeessuma kana. Wai jaartu makka dhiyaata na kaata kaagaren beeku wahi qarbeessuma kota bichaan kan wanaa gurguri naan jette. Du'aayin si godha amma korbeessaa si gurgurree jee. Korbeessa gurgurreeti. Iseen ifi galteeti isin ni gammaddiimi. Aboo sirri gammaddiimi masulufa mana fidi naan jettee bara harkanii guyyaa kumeetii na goduree mudana kuma saasir kiratti hambara beekusmaan xiyyaa tokko jaasoo lafa naga buusaa kan narra deemte saayiba kiyya. Oon moosmi mee ati jaartii akkanaa tana ni qabda marra kana ajaa'ibna irraa ta'u jira. Dubbadhu Wai manama mo zai. Ya Rabbi manama ji. Inu ku basa. Ya Rabbi.
Wayyaa reefu meeqaatiin ano sinaas nyaachisa anaas nyaachisa haga taa'e naas nyaachisa nagadiisa bibirinje way waan muummee takka suma qofa malee nama biraa takka mul'isa walaa wayyaa argindi yarra naafitte mee yaardini Nabi manam andana manam male wazairan jonga dachi sene me dubai sakute mesa ya rabbi asgala baka sene ni jira wai ya rabbi gai alla gurbaan kun maaluma ta'e dhiiroo irra waan inni itti har'a qabee gaafachuun qaba achumaanuu har'a barbaadachuun qaba. Awa maal taate kiyya? Awa rabbii kee maal taate? wallahi manama me koy manama jirro Maal taate? nana dai mi darta Ay maal taate? Nadee na laala. Tasgabbaay mee duroo maal taate? qarbe zala jardina jingite gurgur getena kan dede qarbe sa qarana ro ndiyam jiru Korbeessa? mi janta Korbeessa guddaa moo? butika da zala sanu qarbe Aboo maal guddaa taate? bijangabu Hay guyyaa adii kana ammoo rabbi bar sodaadhu. fidee dilla gujum adi kana fidee qarara zo ndiyam jiru na kina de me to yallabati ndiyam nan ji anis Fuulattiin beetu isaan ati rabbi sodaadhu. isani mbe ga dachi limu asira qarani jira Ay jechuun ati jettiin beetu isaan sana yoo na agarsiiste ya wayyo. miti gurra ba unta tunin biya kabar Awa rabbii kee. sumantina gara wa me koy amen no ji barbaade khano ji barbaade Duwwaan makkamtu maal obboleessa kiyya? wanti mana no ji barbaade impe to me qayya dheeraa tokko laqqalla Jechuun Hargeysa bakka tana geessee meeqo magaalaa keessa nama barreere adda baafachuu qabaatee bara. mee gamittiin jaartii xiyya Awa gala kana amano ji barbaadu si wajjin laalaa tasgabbaay dura mi'atummaan tasgabbaay. Qaanaa barbaadee sii fida suma Eessa? neegatiin ciqqaatiin barbaadee hanga jallaabaa jala laqitiin sii fida inshaakina deema deeman maa Haya fida dhageessee wajiira dhiiru isaan abida amaan mee akkam jeetiin inni anda waleetii qarbeessii badee jaan dhugaa qarbeessii badee hin jaan sirgee isaan kaayisa sirki unoo gala osoo taanii foon wayyaa rabbii xiyya yeena mee kamitti nama mana kana mana buntu mana mara gurra kunis akka nama na yaadu de wallahi azmati ni fajje zamane ingar la ya rabbi mana ma gode sirke zama wala fatinga asma mana ma binjiru anuga arra binjiru Shamaa harka fuunee arra waan haarii isinii qabatee argamee jira. Mucaan qaxalee Abdii Jamaal jedhamu rifeensa muruun kan beekamu ogummaa rifeensaa akka gaariitti kan qabudha. Abdii Jamaal jiraattonni magaalaa Hararii hundi akka Abdii Jamaal biratti cirattan asumaan isin gaafanna. Abdii Jamaal istaayila feetanitti isiniif ciruuf qophaa'ee qophii isaa xumuree jira. Abdii Jamaal filannoo keessan akka gootan asumaan isiniif dhaamsa keenya dabarsina. Odeeffannoo dabalataa warreen isa argachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenyaan nu argachuu dandeessu. Duwwaa 98572 duwwaa 173 irratti dawwaluu ni dandeessu. Kottaa ciradhaa bashannanaa isiniin jenna. Teessoon teenya magaalaa Hararii yommuu ta'u magaalaa Hararii keessa iddoo kaarre'eera masgiida Abdaal fuulduratti argachuu ni dandeessu. Kottaa ciradhaa.